Shama Arkapone Akam Jatan Hajatoda to the Hena, Bagajarat and Baganagatani Ara or Polisarino Goti Yaada Hale Halero Rati or in the budget of Yaada Kabajetre, may Adisa Hanaga, Holman Harakifano. Salam Mega Selatu Argada Jera, Hala Isatu, the Redawan, Akamale, Yada Sopesati, Leotanatu, Egunda, Chidavasana, Ashawa Seti, Nano Shavati, Kokabature, me, Hala Redawan Hara, Yalin, Ya, one yet Rabu of the Yojrate, that was enough for notion. Begini jirah, Bismillahirrahmanirrahim. Wani begini, audu aja sisati, baru dirarati, wani jo, pembeli yang dia kan tu ani jomu, ani benes, baru kerja, bocor orang kegiatan, makluman kerja rahmatullahi, rahmat kerja, kerja rahmat sar biahan lobi, amun mesti salah sedikit ilmu orang mudi, kerja amanti sah, salah tes, ini bina nama kerja orang garubi, muslim masih kerja rahmatuh. Karena Gerte mati sanitille jijjebina nawaafi kana gabba saniti ko beriyan sanitis kan baasa barsiisu kanaafu yoo garuu waan ajaa'ibatu waan ajaa'ibaa jiwiti marti banai laanuufi dhugaa waan adda addaa hordofnee tokko jalatti mudaan malee qaamaan libiree jiraachuu waan nuti biyyaan baaqansi jira garuu immoo fakkuu kanatti agarru waan nama gaddisiisa waan nama muraati abdiillee nama kutachiisa maaliif abdiin kutachiisu jirti obsa qabnu obsan gartee oromoon obsi guddaan gaagaamaa jaansan nutti ta'u jira jechuudha obsi hamaadha obsa dhabuun hamaadha obsi guddaan garuu gaagaama yaani obsi guddinee oromoon obsa qabdu dennu hanga gartee mooraa teenya keessa qalamnu takka hanga mana seenanii mana keenya nu qalamnu takka irra geenye jirra jechuudha gaafa duraa biyya namaa keessatti bara dabre naannoo Somaaliyaa keessatti qalamaa turre har'a immoo dhufanii diiridhawaa eegartee diiridhawaa magaalaa Oromoo keessatti ilmi Oromoodhaa qalamaa jira Amaararraa dhufanii jechuudha warri kan gochaa irraa jiru har'a duraan barana Somaaliidhaan waliin dhawaa turan har'a gara Amaaraatiin nuti deebi'an eenyu kana kan irratti baase gaafa afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u Oromiyaa mirga guutuu haa harkattu Finfinneen magaalaa gartee Oromoodhaa haa taatu gaafa jaansan ministeerri keenya kana mabuuta jiru taklaa ministeeriin Abiy Ahmed waan kana irra ciise garuu waan kana silaa gaafa san muree murteesse waan kan hundi nurratti raawwatamu jechuudha afaan keenya afaan federaalaa akka ta'an afaan nama miliyoona 50 afaan keenya kun afaan hojii afaan federaala afaan addunyaa guutuullee makatee ittiin hojjechuu ta'u akka addunyaanis bartee ittiin hojjechuu ta'u nuuf godha yeroo jalqabaatiif gaafii gaafannee turre irra dabree haaromsa osoo jedhanii haala osoo deeman aggaamii ijoollee irratti yaalii godhanii alhamdulillah akka rabbiitiin garuu harkuma rabbiitii keessan jirre malee akka namaatiin kuta ture ergasii as santura hanga jawarri wajjin taatee nagayaa labsii wajjin hedduu wajjin gaggeessaa jiran erga jawarratti aggaamii geessanii booda waa hedduu tahaa jira waa hedduutu godhamaa jira jechuudha hamma ilaa amantiidhaan jedhanii masgiidaa fi kun hundi gubatu takkatti jechuudha sadarkaa ilaa qur'aana rabbii gubatu akka irra gahee wanta kun jechuudha mee ati kanarraa isinoo maal quba qabdan akkanarraa yoonin jiru aggaamii Jawaar Mohammed irra gaggeeffamte sila nama yoonii fi kan yaadu ta'e Dr. Abiyyiin innilleen wanni Abiyyi irra gaggeeffame waan irra gaggeeffame jee fudhachuudha ture Abiyyi Ahmed obboleessa isaati Abiyyi Ahmed lammii isaati Abiyyi Ahmed hiriyaa isaati Abiyyi Ahmed kan arraba katanarraan isa geessa darkatanarraan isa gee tokko Abiyyi Ahmed yoo jenne kan
qeerroo teenyoo gutaatu abbaan qeerroo sanii Abiyyi Ahmad kanarra kiiloo 4 geesse jechuudha. Ani afaan Oromoo arat kiiloo san kiiloo 4 akka afaan kiyyattiin dubbadha kiiloo 4 kan geesse isa yoo jennu arra dhufee hiriyaa isaa Saaraa Yohaannis Jeneraal Saaraa Yohaannis isuma biirjiniin biqiltuu dhaabaa oolee isa bira ajjisan sa'a 11tti Abiyyi Ahmad yeroo san silaa hojii raateen illee kanuma du'u ture karoora wajjumaan itti qabame haa ajjeesenyu Amaara karoora Abiyyi Ahmad wajjin kan qabatanii jiran abbaa alangaa kan naannoo Amaara pirezidaantii naannoo Amaara waliigaltee Oromoodhaa hojii qabde sababa waan je'uun agamii hamtu irra geeffamtee uummanni sun du'a hamtu du'an. Jeneraaltichi kan akkasumatti isa biratti Abiyyi Ahmad nama lama jara nama 5 jechuun waliigala kan du'anii duuti jara kanaa tun anis naaf teessi abileen jara kana qabtanii naaf teessi jeen yaadna Abiyyiin. Har'a wanni sun deemtee Jawaar Mahmad irra gaggeeffamte Jawaar Rabbiin nuuf baase alhamdulillahi rabbil aalamiin umrii dheertuu Rabbi haa kennuufi Rabbi namallee ija hamtuu ija isa laalte balaa hamtuu isa deemtu Rabbi isarraa haa qabu ija hamtuu isa laalte Rabbi irraa haa qabu ammallee Rabbiin tiisaadha waan Rabbi fadhe malee takka taatu jirtu Abiyyi Ahmad garuu ijoolleen Oromoodhaa tan bara dheengaddaa yeroo boombitti darban qaama isii kannatee fi Abiyyiin jettee akkasii dura jiifte san ilmaan Oromoo har'a qalamu jiru kan naannoo Amaaraa keessatti akka ministeera tokkootitti isarra beekeetillee dubbachuu baadde akka ministeera tokkootitti namni akkana qalamu jira namni kana jira guyyaan gara biyya alaa deemuu miti inni wanni irraa barbaade akka mataa fayyadatti naannoo Amaaraa san keessa dhaqee maali gochuu kun akkam gaggeeffamu hin deeyyee dhaqee har'a ilmaa Oromoo achi qalamu naannoo danda'uu dheeressarra ture. Eeggate nama lama kan du'eef achi dhaqe. Amma haa ta'u Abiyyi Ahmad akkuma beekamu uummata dhiyoon tanaa dheengaddaa tanaa isaaf gaafa inni noobeelii fudhates hiriira bareedaa gammachuu isaa gaggeessaa ture. Ammas qeerromaa dheengaddaa hiriira baatee irratti tumamtee irratti cafaqamtee isa asiin geesseetu arrallee osoo inni jiru guyyaa salaa qeerroon arra haara itti galfanne jettutti guyyama inni muumicha ta'ettillee hidhaatti guuramaa jira du'aatis jira adda dhaabanne jechuudha. Keessattuu naannoo Dirredawaa Wallagga Walloo fa'aa walloon silaa arraba ilkaan jettuu jira jechuudha. Akkasuma wajjin jiraachaa jirti. Eega si'as dheengaddaa tana qofaa Harargee dhufee deebi'ee jechuudha. Mee ati isaan kanarratti mee ati isinoo maal jettan? Akka Dr. Abiyyitti wanta akka Abiyyi Ahmeditti garuu ani waan ajaa'ibsiisu jecha Jawaar Mahmadiin jee kan gartee ani iskortaadhaan jee jawsan baay'ee na ajaa'ibsiisa beektaa. Biyyi Abiyyi tamii taa Jawaar tamii anoo itti dhibe. Akkanatti waan sun ajaa'ibsee namuutu waan isa inni deemu jiru sunitti quba qabna yaada Abiyyittis ni argina. Maaliif dhiyoo waltajjii guyyaa har'aa deeme Dirredawaa gaggeessan guyyaa irraa booda deebiinii waltajjiin akkasuma tokko faraasiin gaggeeffamtee turte. Manni dhaboo isa gaggeeffamtee turte akka OMN hin seenne godhee jira guyyaa san. Maaliif akka hin seenne godhe OMN tuni waanuma gartee nama saasteedha. Dhuga himti malee OMN iccitii awwaalame kana baasti inni iccitii kan dho'isuu barbaade. Amma yeroo gartee yeroo nammaatu yeroo iccitii dho'ifannuu miti yeroo bilisummaadhaan namoo ifa biyee waan fedhe dubbatee waan fedhe filatee ani har'aan dhagaa kanatti nama najee filachuu hin dandeenye mirga kiyya. Gidaara kanatti amanuu mirga kiyya. Abiyyi Ahmad taajee filadhoo mirga kiyya. Naantoo Abiyyiin jee buusuufis mirga kiyya. Saniif har'a bakka tanarratti osoo hanga amma Abiyyi Ahmad bakka bu'aan nu dalagu jira malee namni isa filatillee hin jiru. Namni isa filate hin jiru bakka bu'aa tana hanga gartee yeroon irra geessutti osoon oobsin waggaa tokko keessatti har'a bakka bara dheengaddaa namicha dabuubsan hin jettaniin isa dura isa bakka buusa kana.
ministeera gartee isa dura ture kan na jalaa badee jira maqaan isaati maal nama jibbisu kana sammuu isaatiillee sammuu keessin qabdu bar hedduu maqaa haastu waan ta'eef dagachuun beera kaayyoo isaa garuu ani kanaan akkan argu jirutti kaayyoo isaa karoora isaa akkuma namicha saniiti karoora mallas Haile Maram Desalegn naa dhufee jira Haile Maram karoora mallas hin dalagaa ture kunillee karoora sun qabatee jira namichi Haile Maram Dese amma bar yeroo ammattu mana firaa waan firaa dhabee olaansa ta'aa jira jaani booddee isaa kanarraa hamaare inumaatu ta'isaa dhiise inumaatu sun biyya isaa keessa lammi isaa keessa jira beekta kuni lammi biraa keessa yoo galee namni isa bulchu hin jiru hin beeku malee fi harkutti hin jiru abiyyiin egaa ilmi abbaa Jifaarraa waa hedduu hojjete osoo uummanni garaan gubatee uummanni ilmaan jalatti dhuma jaarsa jalaa jaartiin fuudhamtee achi buutee dhabamaa ilmoon haadha harkaa fuudhamtee ilmoon haati hootu ajjeefamaa kun osoo jiru kana osoo gaafii godhanii gaafachaa jiranii keessattuu yeroo gaafa Harargee dhaqee Hararitti walgahii gaggeessate akka kan uummatni gaafii teenyanuuf deebisatee eegu jiru inni haati tiyyaa gaafa ijoollee mootii naan jechaa turte jaa garuu deebisaan uummataan deebine walleen haati tiyya mootii naan jettaa turte san deebisee nu fakkaata haati isaa maleekaadha maal maleekaa dhufeetti mootii ta'uusaa abjuudhaan haati isaa maleekaadha haati isaa gaafa dhufu abiyyi gayyaatiin baranaa gaafa ijoollee kana siin jee abjuudhaan itti dheetee deemanii haati maaliif beekti osoo uummanni Oromootu abbaa keetuu galateeffanne abbaa kee galateeffadhu jechaanii jirtuuti inni immoo ammas irrumatti idee garaa bu'aa jechaa jiru kana uma gartee waan jedhan gartee Abiyyi Ahmad Ali dhugaadha Oromoodha inni Oromoodha intu inni nuti Oromoo Abiyyiilleen Oromoodha obboleessa keenya garuu gartee akka yaadne eessuma firfatee jennee ni taati eessuma firfatee malee keenyuma nurra hammaate garuu rabbi nu haa qajeelchu Boriyoon nu qajeele nuti numa beena ilma keenya kan gartee ilmi gaa ilma abbaa Caaluu ilma abbaa Dhaanuu jaaniiti jira ilma abbaa Caaluu fi ilma abbaa Dhaanuu fi ilma abbaa maalii jaan ilmi jara sadeen kana ilma abbaa Caaluu ilmi abbaa Caaluu ilma waan abbaan dalage sun birumaa okkatu jechuudha waa sadii jechuudha ilma abbaa Caaluu ilma abbaa Dhaanuu abbaa Dhaanuu kan waanuma abbaan qabu dhaalu sun jechuudha kan abbaa Caaluu immoo waan abbaan qabu sun kan biraa okkatu jechuudha toltuu qabaatus hamtuu qabaatus waan abbaan qabu sun biraa okkatu kan abbaa Dhaanuu kan jedhan kun kan woomata akka keessaa ilma hin jirre jechuudha inni amma isaanuma keessaa inni ilma abbaa Dhaanuu sanii jechuudha woomata akka keessaa jiru ilma abbaa Dhaanuu jedhama garuu Oromoon waan takka gartee gara tokko isa gudeeftu ilmi jaha jaammoo maali jaani ilma mitii jaani ilma barcumaa jaani ilma mitii ilma barcumaa ilma dhukkee tiifi ilma gudeedaatii fi ilma intalaa jaanii jira ilmi keessatti dhiyaatee jira jira kana ilmi mitii kayyaan kun kan haati manaa akkuma gaara dheeytee qoraan fitechuuf gaara dheeytetti ilma gartee firraa darbanii jira lafa harkatti hammitiin dhiyaate lafa harkatti fiddee yaa abbaa manaa kunoo ilma akkanaatti harkadhee dhufe jettee miti irraa to'ite bitte ilmi miti kayyaan sun ilmi barcumaa kayyaan kan murattee osoo jirtuu fidettee obboleessa rabbii godhattee adii deemee murteef jechuudha kaan ilmi dhukkee kayyaan ilmi dhukkeedhaa kan iddoo waraanaa iddoo gartee toornatiin lolli itti gaggeeffametti torora jirtuu biitti biraa baqattee kuttee isin achi dhalte biraa baqatanii kutanii achi ilma abbootiin biraa dhabamte lafa harkattee qabattee fidetti ilmi dhukkee kayyaan sani adda gale ilmi dhukkee kayyaan sani si fidatee galfatee jechuudha iddoo waraanaa sun rafidattee dhufte ilma dhukkeeti ilmi gudeeda ilma ati dhalte kan haadha manaa haatiraa dhalte ilmi intalaa kayyaan ammoo intalti dantee alatti osoo hin beekamin ol fafuutee alaa fuutee sittiin dhufte ilma dhukkee jaama ilma intalaa jaama ilmi intalaa kajaamu ilma intalti alatti ol fooytee fitte abbaa itti hin qabne jechuudha jarri amma kanarraa eenyu haqa qabaa yemmas ilmi eenyu walqixa haqa qaba jenne ilmi barcumaatii fi ilmi gudeeda walqixa haqa qaban ilmi gudeeda
ilma gudeeda keeti ilma gudeeda hojii kan likkii qabu ilma barcumaati. Okay, inni kana keessa kami? Abiyyaa kana keessa hogguun jiru ilma intalaati. Ilma intalaati. Ilma intalaati yoo jiru haati Oromoodhaa jettee haati nuti dhuftee malee. Bikka biraatii fuutee odeessitee. Ani Oromoodhaa raayii fuudheetti nuti dhuftee malee gartee fardicha farri maa kan yaadda geessa. Fardicha farri maa yan abu gurbaa tokko gurbaan beektaa intala fuudhe. Hoggu intala fuudhe intala aruusa seene galfate manatti aruusa seene. Akka garaa qabdu beeku intalti eeguma wajjiniin turani garaan bee baatii jahateenyaan intalti ni dhalte. Intala tan ni hiita garaatti baatii sadii duraan gara turte baatii lama cinaa duraan gara turte hoggu baatii jahaaf cinaas bira teesse dhalte jechuudha yookaan baatii torba teesse. Fardicha ferri maayee jettiin Oromoo. Fardicha ferri maayee. Fardicha ferri maayee jedhan. Fardicha ferri maayee jedhaniini ol fakkasi fitattee dhufte malee ilma haala ilmaana biyya amma talii dheeraadha dhalee miti biyya amma saniifuu. Mee mata isaa hedduu illee irraa dubbachuun dandeenyu. Keessattuu xiqqishoo waan dhagee xiqqoo irraa gammade tokko jira. Maali yoo jettenis addi bilisummaa Oromoodha. Akka waraqaa filannootti argatan jira. Mee isaan kana akkamtu irraa qabata? Kun argachuu qabanis kun abiyyiin dhorkuus hin danda'u. Innillee kannoo fi hin kannuuf osoo jiru dhorkuus hin danda'u. Argachuu qabanis. Adda bilisummaa Oromoo jechuun adda teenya namni eessa kan deemuuf yoo dhabe addaan dura dhabe. Adda teenya adda uummata keenyaati adda uummata Oromootiin qaban. Adda duree uummataati. Mishigii teenya mishigii hawaasa keenyaati isaan ammallee nuti kan abdii irraa qabnu isaan kana malee inumaatu waraana inni deematu kanaaf isa nuti abdii irraa qabu. Maaliif jennaan xaqilaa ministeera jechuun guutuu waraanaatis hoogganaan isa. Waraana labsa dabarsee namni tokko lubbuun nama takka akka Itoophiyaatti duun qabdu lubbuu nama takka xiyyitiin dha'uun qabdu. Jechuun inni dabarsee labsa sun kaninaan eenyutu maan ta'e. Bakka xiqqishoo rakkoon takka dhufte dafee wayii cufuu qabaa jechuudha. Wayii cufuu qabu isa. Labsa kana dabarsuu qaba. Xiyyitiin takka baatee nama ajjeessu jechuun amma biyya bilisoomte keessatti Amaaraa isaa duun jennu nuti. Oromoon isaa duun jennu namni tokko duun qabu jechuudha. Xiyyitiin takka nama ajjeesuu qabdu. Afaan makalaakaa jechuun biyyaaf dhaabbate malee uummata isaatii kan itti dhaabbate. Nuti hanga ammaa kan nuuf fixaa jiru kan shanyii gartee sanyii teenya duguggaa shanyiidhaan itti hin jiru makalaakaadha. Baay'inaan makalaakaan kun Oromoo keessaa dhufe Amaara keessaa dhufe saba hunda keessaa dhufe. Keenyaaf yoo na fudhatte ani keessaa ture jira. Qabsaa'ee hojii ture naannoo Tigraayin ta'e takka waan akkanaa keessatti akka seera makalaakaattis akka seera biyyattiittis eegga mangistii eegga dambiin akka jiruuttis waan kanaan argeetis hin beeku raawwadeetis hin beeku. Meeqaaf tokko ajaa'ibaan ta'u hoggunii fi ani Aksuumin ture naannoo Tigraay keessa. Yeroo deemnu kibabii dheenee buna dhugneennu kibabii kana achi dheenee dhuguudhaaf militarii keenya ofirraa hiineeti huccuu sibiilii uffannee deemna jechuudha. Huccuu militarii kanaan huccuu militarii kana uffannee kaaffee dheenee buna dhuguun wanjala. Magaalaa keessa dheenee mana dhugaatii dheenee buna dhuguun maaliif jennaan uummata hizbii keessa hawaasaa keessa dhaquun hin qaane. Seerri siin eeyyamu. Ardha immoo militarii bira hoteeti kilaas fudhatee uummata keenya Oromiyaa keessa dura dhaabbatee jira. Maaliif naannoo Amaaraa keessatti kilaas tokko fudhatee nama tokko ajjeefa. Naannoo Tigraay keessa namni tokko mee makalaakaa nama tokko ajjeesa hajaan ni jira. Hin dhageenya. Naannoo Amaaraa keessatti jira. Hin jiru. Oromoo keessattuu jira namni. Amma akkamiin beektaa? Wanti tokko kan inni adda baafadhee jira. Mootummaan akkaataa itti mallasaan duraan nama kana itti jiraachisuu tooftaadhaan danda'e waraana kana waraanni naannoo Tigraay jedhamee magaalattii Tigraay eegu waraana Oromoodhaa kana keessattuu Harargee fa'aadhaa guureeti achitti leenjisee achuma akka isaan eegumsa godhan. Kan ammoo Tigraay keessaa san fidaniiti gama keenya faana fidanii jechuudha. Afaan waluun beena kana. Afaan wal beena hin beenu. Keenya achi dhagee afaan barataa keenya nama daatu kabaja qaba. Sodaa rabbii qaba. Hin tuqu jechuudha.
كنا مو خاص سودان كم نخرب رب بينهم kana قد أجرنا واصل نمو قد نيجوا kana waan inni garsiis baasu maaliif haqni haqa qaba dhugaadha maasalta nyaanni leenjeen waraanni birshalokoo fi xollaay birshalokoo fi horsoo jechuun waraanni makalaakaa saraawitiin kan leenji'u achumarraa faca akka lixooriiti bakka warra bisi buuse buuta dhugaadha الله نسيب يجوا Allah nasiib sunni buuta bakka buute garuu akka seera waraanaatitti afaan itti dubbatu afaan amaaraa malee afaan biraatiin haati oromoo taatus arsiitti dubbatu afaan oromooti keessaan ture waggaa jaan qabsaa'ee keessatti dubbachuun hin jiru afaan oromootiin nama oromooti jettee itti dubbachuun siin ayyamu ati kan waraana kan achi dhaqe kan afaan amma yeroo dura deeynu afaan oromoo malee afaan amaaraan beekun ture afaan amaaraatiin dubbata malee afaan oromootiin natti dubbata osoo akkas yoo baatii afurisi qabachuun dadhabee achi booda afaan amaaraa nin dhagee osoo hin jiru baatii ji'aatti osoo baatii torbogoo bite afaan nin bare jechuudha achirra deemeen Tigraay keessa corraan kiyya nageessi ittuma turre